Haati koo umurii waggaa torbaatiin kan hin taaniin mana namaatti nagatan. Anis barandaa ta'uu guddadha. Garuu kan achitti na gargaaree asiin dhaga'ee eenyudha? Yesuus Kiristoos. Kanaaf anas ga'ee nama Yesuusiin galu miti. Itoophiyaa keessa yoon bees Ameerikaa yoon dhaqes Kiristoosadhaaf Kiristoosuma. Amantaa kootiin warri natti dhuftanii adaraa keessatti ifa wanaa godha. Warroonni na gargaaruu barbaadan karaa amantaa utuu hin taane sababiin Oromoo ta'e bichaa na gargaara. Adaraa keessatti. Kanaaf ani Kiristoos Yesuusiin hin gaddu. Maaliif Kiristoos Yesuus abbaa naa ta'e haadha naa ta'e. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatu. Edaa'aatii fi abbaan ofiis gaafa rakkoo bakkeetti baasaniitu karaatti nama gatu. Ashamaa areeka fuune nagaan waaqayyoo siniif haa baay'atu. Hordoftoota koo akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti. Mee seenaa obboleessa keenyaa kana dubbisuu kootiin dursa laayikii sheerii godhaayi asuma warroonni maatii naaf hin taane maatii naaf taasisaniin jedha. Adaraa keessan laayikii gochuu hin dagatina. Warroonni ni jajjabeessaa jirtan hedduu takka galatoomaa. Egaa akkuma argitan obboleessa keenya kana maqaan isaa Baayisaa jedhama. Dhalataa Itoophiyaa keessatti. Seenaa hedduu nama gaddisiisuu fi baay'ee nama gaddisiisu. Haatiif abbaan ofii garaa jabaatee akkasitti edaa bakkeetti nama gataa itti nama jechisiisu jechaadha. Gaafa harkaa dhabe gaafa harkaa qabu haati kee abbaan kee si danda'a. Gaafa of harkaa dhabe immoo ilmoo isaa kana baasee gata bakkeetti. Bakkeetti baasee gata. Umurii waggaa torbaatiin bakkeetti baafamee gatame. Obboleessi keenya kuni umurii waggaa torbaatiin gaafa bakkeetti baafamu barandaa jala taa'ee guddachuu eegale. Rakkoo fi gidiraa yaa dhiphina qorra waan hedduu dabarse barandaa jalatti. Gaafa kanaa godhee hundumaa mana barumsaa galuudhaaf innoo haatis abbaanis namni sagalee gaaru hin jiru ture. Yoo argate in nyaata, yoo dhabe in rafa, yoo dhabes in deema. Otoo kanaan deddeebi'aa jiru obboleessi keenya Baayisaan namoonni karaa gubbaa irratti yommuu isa argan namoota itti siqee waarrateetu yoo beela'e na nyaachisaa nan beela'e yoo dheebote immoo na obaasaa nan dheebodhe jedhee namoota gaafatee namoonni nyaachisanii obaasanidha. Kana keessatti haala hunduma keessattuu bu'aa ba'ii hunduma keessattuu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qaba ture. Waaqayyoo garuu isa hin ganne. Nan ganne jedha seenaa isaa kana keessatti yeroo dubbatu waan hunduma keessattuu abbaan koo na biraan hafne. Abbaan koo inni na uume na biraan hafne. Haatiif abbaan koo nagatanii bakkeetti. Garaan koo hin irraanfatu lafa waaqayyoon na fide jedha ture. Carraa barnootaa barachuudhaaf ani carraa barnootaa barachuudhaaf qarshii hin qabu. Nama na gargaarus hin qabu ture. Akkas ba'een alatti kadhachuu qabe. Qoonqoo kiyyaafuu nan kadhadha ture. Waan an uffadhus nan kadhadha ture. Qorra baay'ee, rakkoo baay'ee, gidiraa baay'een umurii koo kana keessatti dabarse jedha. Utuun kanaan deddeebi'u guyyaa tokko akkuma carraa ta'ee utuun bakkee irra deemaa jiru nama waaqayyoon na laffise tokko maalidha ati jedhee gaafane na gaafatuun ani haadhaaf abbaan qabu akkanattan rakkachaa jira jedhee gaafanitti himu. Hojii maal hojjechuu barbaadda naan jedheetu na gaafate jedha. Umuriin koo kana waggaa sanatti umurii waggaa 13 ta'een ture. Otumarra rakkadhu jedha ture. Yeroo kana keessatti anis waanuma keessi keessan na yaachisi waanuma kamaa ta'uu nan hojjedhaa amma humna kootiin jedheeni. Barumsa galtee taannaan hin galle haadhaaf abbaan qabu waan ta'eef eenyutu na barsiisaa rakkachaa tanan rakkoo hedduudhaan dabarsaa jira lakkii jennaan. Namni kun karaa gubbaarraa na kaasetu akkan leestiroo hojjedhu akkan caammaa namaa xaragee ittiin of jijjiiru
naafti dubbatee naaf bitee isa eegale jedha. Umurii koo kana keessatti gaafan isa eegaluun barnoonnis na barbaachisa jedheen anis gara barnootaa adeeme jedha obboleessi keenya kun. Gaafan barnootaaf deemu sa'aatii gimmaasha nan hojjedha. Sa'aatii gimmaasha immoo nan baradha ture jedha. Jireenyi gaafa natti ulfaatu jireenya natti ulfaate jedhee ani Waaqayyoon uumaa koo hin daganne hin gannes haaluma kam keessayyuu dhaabadheen anaaf naa darba jedhee tanan eeggachaa jira jedha. Waan hundumarrattuu inni Iyyoob seenaa isaa jijjiire anallee seenaa koo hin jijjiira. Akkasittan abdadhe akkasittan amane isa kana immoo Waaqayyo akka gochuu danda'us nan beeka. Lafan gatamettis hin hafu. Kaleessa gaafa umurii waggaa 7 bakkeetti gatamu daa'imummaa joortuu ta'e sana keessatti Waaqayyo gooftaan nan dhiifne. Gaafan beela'es, gaafan dheebodhes, gaafan rakkadhes, gaafan dhiphadhes lafuma onaa san keessatti goluma namaa jalatti achumatti na wajjiniin ture. Egaa ana Waaqayyo arraan na ga'ee kunooti jireenya koo jijjiiraa jira. Lafan jiru kanatti Waaqayyoon hin ganu jedha. Namoonni baay'een ati Waaqayyoon dhiisi horii siif kennina kana sii goona naan jedhu. Ani garuu lafa onaatti haadhaaf abbaa isa kaleessa naa ta'e sana horii ishii hojjetadhee itti dhufu kanaaf jedhee isa kaleessa na wajjiniin ture sana akkamiin irraanfadhare. Kanaaf irraanfachuu hin danda'u, ganuu hin danda'u, garaan ittiin isa ganus hin qabu jedhee dubbata obboleessi keenya kuni. Egaa baay'isaan seenaan koo kana fakkaata. Rakkoon koos kana ture. Kana hundumayyuu Waaqayyo keessa na dabarseera. Amma kunoo hojii mataa koo listiroo hojjechuu haa ta'u malee hojjechaan jira. Warroonni keessa isaanii naaf gadde na gargaaruu danda'u. Warroonni dhiisanis immoo dhiisuu danda'u. Dhimma koo Waaqayyotu of harkaa qaba jechuudhaan goolabee jira. Hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa seenaan obboleessa keenyaa kun isa kana fakkaata. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Waaqayyo hin gatu mucaa kana waggaa 7ttis gaafa haati isaa abbaan isaa gatu yoom gate hin ganne Waaqayyo guddisee kunooti jabaatee jira. Barnoota isaallee kunoo barachaa jira. Listiroo isaa xaragaa jira. Akkas isiniin jechuu barbaada. Gaafa rakkatan waan nama darbuuf fakkaatu garuu hin darba. Gara jabinaa akkamii akka qabu haatiif abbaan akka kamiyyuu rakkatan edaa akkasitti nama gatu maaliif nama gatu maalifan jedha. Mudannoo akkasii waan nan qabuufu wayi hin jedhu. Haatiif abbaa yoo nama gate Waaqayyo nama hin gatu. Obboleessi keenya kun jabaatee guddatee jira. Gooftaan haa galateeffamu. Hordoftoota kootii waan dhaggeeffattaniif hedduutti akka galatooma. Like, share godhaa, subscribe godhaatii maatii koo ta'aa. Komentii jalatti immoo yaada na qabdan naaf hiraa. Isiniin jechuun jaalladha baay'ee tokko isin jaalladha. Yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadha. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinu.